daawwattoota Zara Entertainment viidiyoon kun viidiyoo jalqaba hojjedhe irraa kan murameedha. Sababbiin isaa viidiyoon waan dheerateef addamuree viidiyoo haaraa itti aananii hojjechuu jira. Viidiyoo san akkuma argitan haasawaan xumuree waan ta'eef barnoota guyyaa har'aa wajjin barachuu deemnu yookiin isin barsiisuu deemu osoo hin xumurre viidiyoo waan dheerateef viidiyoon daqiiqaa 15 akkana gaafa ol tare namatti hin tolu waan ta'eef sanaaf viidiyoo haaraa marsaa lammaffaa irra deebi'ee isin maxxansuuf viidiyoo kana wajjumaan maal akka hojjedhu ilaalla. deebi'ee isin maxxansuuf viidiyoo kana wajjumaan maal akka hojjedhu ilaalla. osoo gama viidiyoo kootii hin ta'in namoonni YouTube channel kiyyaaf Harawatatan subscribe naaf godha. YouTube kun kan keessanii guddisaa family kiyya ta'a. Maal inni wanti nuti har'a barachuuf deemnu fayyaan faayaa fuula keessan haala kamiin meekaappii tokko malee akkamitti akka qulqulleessitan yookiin meekaappii osoo hin fayyadamne fuulli keessan namoota fuulli isaanii shifneeni qabu fa'a akkasuma waan gurraacha waan fedharraa haa ta'u wanta gugurraacha qabu ibiddarraa ta'ee yaadarraa ta'ee fuulli namaa waa baay'eedhaan babbada. Fuula keessan haala kamiin akka qulqulleessitan torbaanitti si'a 3 yoo dibattan maaltu fuula keessan qulqulluu taasisaa. Meekaappii malee yeroo baay'ee ijoolleen shamaraa kan fuulli isaanii waa qabu sababa fuulli isaanii waa qabu meekaappii dibatanii amma fuula koo galaaltan fuulli kee kun namoota hin beekneef meekaappii fakkaata. Namoota meekaappii fayyadamuu beeku qofa tokko fuulli koo hiriiree ta'e beeka. Kanaafuu maal isiniin jechuu barbaada viidiyoo kana daawwannee fuula keessan haala kamitti akka qulqulleessitan yookiin fuula keessan irraa wanti gugurraachi sun shifneenis ta'ee wanta namattis wantoota yaadarraa namatti bahanis ta'ee haala kamiin akka ofirraa balleessinu isin daawwachiisa. Maal akka goonuu haala kamiin ofirraa akka balleessinu na hordofaa. Jalqaba irratti shikkaara yookiin soqiddaa fi shikkaara dhiyeeffannaa. Isaan sun akkamitti fayyadamna maal goonaa waan jedhuu fi soqidda ashaboo jechuudha. Ashaboo namni hin beekne hin jira. Ashaboodha. Kun immoo shikkaara namoonni kan qabdanis shikkaarri nu biratti kana malee kadaakamaa sana waan hin qabneef isin immoo kan mana keessaa qabdan fayyadamtanii tokkuma garaagarummaa baay'ee homaa hin qabu jechuudha. Kun haala salphaan fuudhanii akka fayyadamanii fi gabaabumatti wanti isin himuu barbaadu ergasii immoo maal goonaa ashaboo yookiin soqiddaa fi shikkaara walitti deebisnaa jechuudha. Erga walitti bakka tokko goonee maalitti goonaa zeyzeetunii namni baay'ee ni beeka. Zeyzeetuniin gosa hedduutu jira. Isa kanaas isa biraas jira. Kama qabdan zeyzeetunii hundumtuu faayidaa qabdi. Gosuma ofii keessanii qabdan fuutanii fayyadamuu dandeessanii itti gootanii zeyzeetuniin waa baay'ee keessa qooda qabdi. Garaa nama dhukkubu keessaafis yoo garaanis nama dhukkubee yoo waa hedduu fayyaddi garaa qofa osoo hin taane rifeensa dheeressuu keessaa gahee qabdi. Zeyzeetuniin wanti isheen faayidaa hin qabneef tokko hin jiru. Zeyzeetuniin waa baay'ee keessatti fayyaddi. እና zeyzeetunii itti goonee gaafa zeyzeetunii itti goonee isa immoo waliin dhoofna. Inni nuuf isaatiin wal nyaataa waliin dhawullee baay'ee hin barbaachisu. Maaliif jennaan ofii isaatii waan wal jedhuuf jechuudha. Shukkaarris ni baqaa zeyzeetuniinis waan baqtuuf baay'ee wanni nama hin gaafatu jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna haala kamiin dibannaa isa waan jedhu amma waliin ilaalla. Loomii fidattanii loomii erga fidattanii booda loomii kana keessa gootanii jechuudha. Kan barbaadde namni fuulli kenkee baay'ee tabalaashee jiru loomis itti bishaan loomii itti dabaluu dandeessa jechuudha. Akkanumatti loomiidhaan tuqxee
fuula kan keetiin riddee waliin geessa jechuudha. Fuula kan kee gaafa riddee waliin geesse sa'aatii tokko yookiin daqiiqaa 30 ofirra tursiiftee ofirraa dhiqxaa jechuudha. Namni fuulli kan kee baay'ee wantoota gugurraacha ofirraa qabu loomii sitti dabali bishaan loomii gimmaasha tokko yoo itti dabalte anama loomii adda baqsina bira jira. Gimmaasha immoo bishaan isaa itti godhi namni fuulli kan kee ibiddi si balleessuu danda'a ijoolleen nyaata dalaganis akkasuma waa baay'ee yaadaanis fuulli namaa baduu danda'a haala saniin fuula keessan anamma dibachuu hin barbaadu sababni isaa fuulli koo baay'ee kiliiriidha. Shifiniin yoo nattis bahee na deebi'ee narraa bada shifiniin namatti hin baha yeroo baay'ee ijoollee shamaraattis deebi'ee shifiniin hin baha garuu narraa bada'an. Wantiif waan gugurraa saniin ofirraa hin qabu. Ma fuula kan koo isin laalchisaa. Fuula kiyya akkasitti baay'ee rigeettis gaafa jedhee wanta tokko irraa hin fuutan. Meekaappii isin fayyadamu wanta isin fayyadamu an fuulli koo kiliiriidha. Darbee haala kanaan fayyadamuu dandeessanii uummata wantoonni maybe booda hoggaa anarraa bahee gaaffii isinitti ta'u yoo jiraate wanti isin hin galle koomentii jedhan gaafachuu dandeessanii. Waa'ee biraa immoo namni fuulli kan kee baay'ee si jalaa tabalashee jiru sa'aatii 2 ofirra tursiiftee sa'aatii firii jirtu jechuudha ofirraa dhiqxaa. Namni fuulli kee baay'ee hin tabalasheen daqiiqaa 30 sa'aatii tokko jidduu kana ofirra tursiiftanii ofirraa dhiquu dandeessanii. Asirratti immoo wanti gaaffii isinitti ta'a yoo jiraate wanti na gaafattaa yoo jiraate koomentii barreessaa na gaafadha. Kallattii kamiinuun argachuu dandeessanii. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinuuf turtiin keessan Zaaraa Entertainmentii wajjin haa ta'u. Zaaraa Entertainmentiin kan keessanii guddisaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif wanti hojjetamu wayii akkuma anis isin gargaaru isinis na gargaaruu qabdanii waan hojjetamu keessatti yoo hamilee waliif taane bakka guddaa gahuu dandeenya. Viidiyoon biraa viidiyoo hojjetamaa jiru jira waa'ee rifeensaa namoonni waan baay'ee na gaggaafatan jirtanii yaada keessan dubbisee achumaan callisuu osoo hin taane gara hojiitti isin deebisa waan hojjedhu hundumayyuu. Amma jiini kun jiini keessa jiru ji'a baay'ee qorraati. Maaliif nuti sin dadhabna ji'a qorraa kana keessa waa hedduutu namatti tona jedha dalagaanis akkasuma baay'ee ta'aniiti waa baay'ee waan jechuun baay'ee ulfaata waan ta'eef yeroo amma ji'atti kana keessatti baay'ee nu biraa hedduu qorraa namoota biraa ho'us jiraachuu danda'a. Ji'a qorraa keessa waa baay'ee hojjechuun ni ulfaata. Haa ta'u garuu akkasumattuu hojiin ulfaata jennee gargar hin bannu waan hojjennu waan hundumayyuu hojjumaan lallaala. Ijoollee waa'ee rifeensaa irratti gaaffii na gaafatta wanti isin hin galle yaada isin barreessitan hundumaa'uu ilaalee gara hojiitti deebisee wanta haarawaan walitti dhufna. Viidiyoo namoonni haarawaa taatanii viidiyoo jalqaba xumurarraa dhageeffattan irra deddeebitanii viidiyoo isa jalqaba waa'ee rifeensaa gaafa jalqabarraa an dubbadhe irraa dhageeffachuu dandeessu. Namoonni kun hundumtuu isin haarawaa isin ibsuuf viidiyoo biraa irratti walitti dhufna guyyaa har'aa.